kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma baratame har'a qophii addaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheera. Ani qopheessan qophii kana Boonsaa Guddataati. Egaa qophii addaa keenya har'aatiin immoo weellisaa jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e weellisaa Daggafaa Dhaabii wajjin turtii goonaa. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Tole weellisaa Daggafaa Dhaabii baga nagaan nu eedanisinis. Hayyee mee fuuldura kanatti cidha guddaa tokko akka qabdutu dubbatamaa jira. Maali cidhi kun? Tole galatoomii cidha koo kana otoo ani sitti himin dhaga'uu keetiif si galateeffachaa. Cidhichi sagantaa eebba kilipii hankoodha. Hojii gurra uummataatii fi argaa dhageettii hawaasa bal'aa kana madaalu qabannee tibba kana dhiyaachuutiin jira. Isa sanatu eebbifamaa guyyichis gaafa guyyaa 23 hagaya 23 bara 2013 akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Sagantaa santu jira. Kanaaf egaa aartiin bu'aa bahii hedduu qaba. Mee waan kana hojii kana hojjechuudhaaf hangam itti ifaaje? Tole egaa hojii kana hojjenneetoo sagantaa eebba kanaa biraan ga'uudhaaf bu'aa bahii waan hedduu keessa darbine. Dhuguma kilippiin afaan Oromoo yeroo ammaa kana guddina garagaraatti irraa ga'aatiin jira. Inni sun immoo qulqullummaan akka ija uummataa bira gahu dhamaatii hedduu gaafata. Diinagdee illee akkasuma maallaqa hedduu irratti dhangala'uu qaba. Isaan alatti immoo nuti kilippii kana hojjechuudhaaf yoo xiqqaate naannoo baatii 6tti dhamaanetiin jirra. Egaa wanti hunduu yeroota akkasii guutuu baachuu danda'aati. Dhamaatii duraan booda firii dhamaatii keenya sana immoo ija uummataa biraan gahuudhaaf sagantaa kana qabanne. Dhamaatii isaa sana immoo guyyaa sana sagantaa sana caalmatti waliin dubbanne jedhanii yaada. Tole haa ta'u mee asirratti waan tokkoon si gaafachuu barbaada. Yeroo hedduu egaa amma waan aartii haasawutti jirra. Fakkeenyaaf sirboonni tokko tokko oodiyoon isaa gaafa hojjetamu akkaataan qulqullina hin qabne immoo yookaan dhageettii gurraaf akka hin tolletti yeroo hojjetamutu jira. Akkasumas immoo kiliippoonni hedduun yeroo waraabaman egaa ogeessonni achirratti hirmaatan maal akka ta'e namaaf hin galu kiliippiin yeroo baay'ee gadi buufaatu jira. Sun maalirraa ka'eetti? Egaa nuti immoo yeroo bal'aa amma ji'a isin jedheera kilippii tokko qulqullinaan hojjechuudhaaf maallaqa gaafata. Maallaqa san immoo walitti cortee walitti suphitee kilippii kana miidhagina akka aartii Oromoo kana sadarkaa ammaatti irra jiru kana ol kaasuudhaaf waan xiyyeeffattee hojjettuuf yeroo gaafachuun dirqama ta'a. Kanaafuu jalqaba hojii qulqulluu hojjechuudhaaf yeroo barbaada, maallaqa barbaada. Irra deebinee immoo kilippii kana hojjechuuf ogeessota aartiidha. Nama 20 ol ta'aniin hojjenne namooti kun hunduu al takkatti argamuu baachuu danda'a. Chaalenjiiwwan kilippii hojjetan keessaa inni guddaan isa kanaadha beektaa. Yeroo tokkotti nama 20 argachuu baachuu dandeessa. Tarii immoo namni 20 kun yeroo tokko si barbaachisuu danda'a. Gaafa nama 18 dhuftee namni lama hafe kunis hanqina kilippichaa argisiisuu danda'a. Kanaafuu dhamaatii hedduu keessa baaneetu kilippii kana hojjenne of dura immoo hawaasni kun laalee raawwatee too gatii faajjii keenyaa kana jechuun akkam akka ta'e nu hubachuu danda'an jedhee yaada kanarra ture. Kanaaf waan akkasii gaafa hojjetanii namoota ogummaa qabaniin sirriitti gulaallamee xinxaalamee sirriitti hojjetamuu qabaa jechuudha. Sirriidha. Ogummaalee aartii garaagaraatu jira. Ogeessa kaameraatu jira, qindeessaa muuziqaa jira, shubbisaa jira. Akkasuma ogeessa ibsaatu jira, daayirektara jira. Kanneen hafan biroos ni jiru. Warreen kun marti isaaniitu walii dubbisanii gaafa walii galanii hojii tokko hojjetanu sababbiin hojiin sun ittiin milkoofne fi aartii uummata keenyaa hin madaalleef tokko iyyuu hin jiru. Kanaafuu kilippiin keenya maaliif hin guddanne gaafii jettuuf qulqullinni ittiin hojjennuu fi yeroo nuti kilippichaaf laannu murteessaadha. Egaatii hanga ammaatti turtii bareedaa dabarsaa jirra. Mee egaa sagantaa fuuldura kanatti qopheessuuf deemtu irratti namoonni hedduun akkasumas immoo warreen weellistootaa fi namoonni hedduun akka irratti argamantu dubbatamaa jira. Yoomii fi eessatti qophaa'a sagantaan kun? Tole sagantichi kun kan qophaa'u magaalaa Adaamaatti kutaa magaalaa Adaabee hoteela Adaamaa Buusat jedhamudha. Achitti egaa sagantaa kanarratti ogeessota koonsartii akkasuma kutaalee hawaasaa garaagaraa qaama mootummaa fi miti mootummaa ta'an keessummoota kabajaa weellistoota beekamoo fi jaallatamoo baandii guutuu waliin sagantaa kan akka addaatti miidhagsan
weellistoota hawaasa biratti fudhatama qaban hedduus qabannee biratti argamna. Akkasuma immoo sagantichi sagantaa keessummoonni kabajaa adda addaa dhufanii aantummaa aartii fi artistii uummata keenyaa qaban bakka itti nu agarsiisan jennee sagantaa addaa qopheessuudhaaf kan itti dhimmamneetiin hojjetaa jirrudha. Hawaasni keessas hawaasni bal'aan akka nu faana ta'u kabajaa guddaadhaan isin affeeree jira. Guyyaan isaa yoomi kan jettee fi hagaya 23 gaafa guyyaa sanbata guddaati. Bara 2013 ji'uma kana keessa akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha. Iddoon isaa iddoo amma siif eere sanaadha. Kana fakkaata. Egaa weellisaa beekamaa fi jaallatamaa Daggafaa Dhaabee turtiin wajjin gooteef guddaa galatoomi siin jenna. Hojiin kee hojii milkaa'ina qabu, hojii gaarii siif haa ta'u siin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hanga ammaatti weellisaa jaallatamaa fi beekamaa Daggafaa Dhaabee wajjin turtii goone asumarratti xumurra. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma.